guddata guddat Naragetu. Abet. Abet. siinuu si gubne malee nu caccannannee siin jaa ishee waraqaan inni reeffi gashee ragaa minaamin hin har'a galamoo siin jaa sharra yaatamuuf ribeetii akka midhaa. Guddata sagaleen keenya jiru tattaabbii godhaame qabaa jira. Yaadaan immoo inni isheen deebitu baddee jirti. Dhugaa garaa kutachuun dadhabee dhugaa waaqayyo hiriyyaan goollee na arrabsa beektaa bakka mucayyoo hin duute yaa gaaftu naan jedhu dhugaa wajjin dubbadhu bara silkii bakka nama nu dhuga sanaati maaliif beektaa utuu walallaaltu wadhabdu eengadde kana beektaa kan si dhugaa fayyaanaati istoorii darti turte beektaa dubbisee kennaan naa deebisuu diddeebisee hin jedhi badaan fayyadamtu bareeffi bii darbitee fayyadamti. Isaa booddee dhuftee barreeffama wayii gaafa isheen barreessite immoo mucaa wayii jinaan isaan jiran ture beektu goddenyaan koo qalladdi fakkaataa mucayyoon kunii laftee nageera jettee barreessitee ulaalimee irra galiitee maqaa isheetti himnaa irra galtee ilaalte isheen si qalladdi jettee dhiiftee beektaa gaafa san ani dhugaan qalladdi jaa malee. Garuu lubbuu barreeffamicha ishumatti poostii godhe. Qubeen dogoggorti beektaa isheen Amaariffa barreessite geeruun beeku. Qubeen bal'aa ta'e bakka tokkotti lama ta'e. Wantichi kan laxxafame kamisa kan ishiin duute roobii walitti ishee miti lubbuu. Anuun beeku anamma jimaata Si jammari isheen iyyuu barreessine jecha. Laa yaadanii ijoolleen naannaa keenyaa jecha akkasiin barreessan si jammari. Anuun beeku Feesbuukii eegasii adda baate feesbuukii fayyadamtee hin beektu. Kuma lamaaf tokko darbitee fayyadamti guddata darbitee fayyadamti beektaa didiyaftee nafteen fayyadamu riippoortii kan godhame achirra jiru yoo ilaalte 2021 irraa qabee boostiin gootu guddata boostiin gootu dhugaayyootti koomentii kan na barreessite faana hin qaban maaliif beektaa isheen gurra ishee na dhaga'an jiru ijji ishees na ilaalaa hin jiru isheen bakka goddeetti waan ta'eedhaaf. Darbitee 2021 qabee wanti poosti godhame hin jiru. Engadda malee. Boostiin inni ta'e isuma sana qaqqaree beestiin gootu. Innaa immoo namni akkamittiin roobii du'ee kamisa poosti godha. Ka'eeti moo ka'ee deebitee duuti irratti hojjetameera sirriitti. Kun immoo beeknaa bara beeknee jira bara namni an akkatti zimmechaan beeku malee beeknee jira. Waan ofiin of ajjeesti. Laakiin amma koo namni yoo fajjeesse akkamitti qo'i namni ko sareen iyyuu haramni ko saree ishee wanni goote footoo kaafatti nama dhiisaati. Nyaatuma maatii yoo hojjette bareedaa tokko yookiin wanni itti footoo kaasanii walii erguun ilmoo namaa dhiisaati jechuudha. Lubbuu namni numa du'a biyya namaatti ofirree numa fannisa argiteeti yeroo baay'ee viidiyoo isaanii poostii ta'a suurri isaanii poostii ta'a hin dhokatu. Kan karaa hin dhokate maaliif akka ta'e anaaf gaafadha. Asii ajaa'ibu utoo dhugaa ta'e daqiiqaa yoon turu an poosti godhan. Viidiyoo kan gallakkisan. Dhugaadha. Kan suura gallakkisan. Daqiiqaa illee hin turu. Maal ishiin nama addaati? Mucayyoo ishee fajjeefte kana dhiisaati nagarree intala ishee akkatti qullaatti gadhiisaniira miidiyaa irratti. Gizee meeqa maskootirraa afaan argine maskootirraa afaan kana biraan sana. Waan akkasii faa namni ishee viidiyoo waraabaa reemmashii waan qullaa kanaatti yeroo sammuu ishee dhabdee biyya ormaa keetti mucaa akkatti viidiyoo waraabaa. Garuu kun immoo ilmoon namaatu deemtu Oolaadhuma ta'e akkam abbaa isheetti suuqii keessa teessimee namitti akkam abbaa isheetti suuqii nagaddi suuqii kee teessee sarartiin maaltu maal isa godha lubbu nama dhabamamtoo maanan godha akkuma jedhe. Egaa isinumatu tujaara taasisee qoricha irraa bittuu mana uffata aadaa irraa bittuu maallaqa ittiin ergituu jaazaa isa biratti baatuu warra baatanii nan jedha warra hin bahin hin jechaa hin jiru warra achitti baatanii nan jechaa jira isinumatu bilaakiidhaan ganaba isinii ergaa mangistii kan taasisee kan ofirratti jijjiire isinii እና ከናፉ
amma warri shaamaqanii wanti gootanii lafuma jiraattan jiraadhaa lafuma kontiraata galtan hojjedhaa kanaan ala wanti sinii goonu hin jiru nus mataa nu dhukkube waliin isaa nu dhibee achi hin jirru qorannoo qoratamee nagarru laficha dhannee ilaaluu hin dandeenyu jara gaafachuu hin dandeenyu kana waan ta'eef mee waanuma gootan hundumaa tasgabbaati amma biyya keessanitti galtanitti wanti isin jalaa baqatu hin jiru namni jalaa baqatu hin jiru jaalaloo ta'e biyyumaan tola gaariin mormaa kan an ofiin ta'u garaamu biyya ofii mucaa biyya keetti galtee yeroo sii wayya an afaan isaa beektu an aadaa isaa beektu kan maatii isaa beektu yoo si miidhayyu mucaa naannoo isaa beektu boru jaarsaan gaafattu sii wayya naannoo isaan beekne kan aadaan beekne kan jaarsaan illee gaafachuu hin dandeenye hariiroo isaanii irraa fagaachuu Abdiisa. Hello. Abdiisaan kam immoo? Sorry. Abdiisa guddaa isaa dhiifama naa godhe. Anatu mariyaa dhiifama nagalchuu keetiif galatoomi. Dhuguma yeroo baay'ee wallaahi isinuma jala deemee ilaala. Ani waan akkanaayyuu hin argine dhugaa Oromoon teenya biyyattillee biyya namaatittillee biyya baqataattillee bineensi nama nyaata. Ani wallaahi ufeega immaan mucayyoo nama hiriyyaatii tana ufeege bineensa namni Dubaay bineensa qixxaa hangatee fi jennaan ganaa namaayyuu kukkuutatee nyaachuu fi qophiidha akkuma mucayyoo kanarratti barumsa gaarii ta'uu qaba anillee dhiifama waa'ee sooshaal miidiyaa kana baay'een beeku yeroo hunda isin jala deemeen dhageeffadha dhuguma wanni kun uumame. Waan baay'ee nama dhagama kanumaa fi anillee yaaduma kiyya kennachuu fi wallaahi ijoolleen dubartii beekuu qabdan seeraani. Namni bineensa ala garuu wayyaa bineensa nama kennaa kanarra bar keessattuu arusiin maqaa namaa dha'uu fi miti ufeegaa sirriitti. Amma guddaa biyyuma san keessattillee seeraan ufeegaa wanni haasoftanillee duubii yookiin seeraan haasa'uu malee asirratti bar bineensi kan nama jala taa'u baay'ee. Akkam jirtu nagaa buftanii? akkami kennaa nagaadha Nagaa bulchaadha. Nagaa kooti galata waaqayyoon kan Nagaadha galata rabbii. nagaa kooti waaqayyoon. kalee galgala asirratti jechaan na tuqaniitiin duubaan immoo deebi'anii warra nuti wajjin hojjennu guddataan duuba deebi'ee maal akka ta'e hin beeknu minaamina jedhiiti namatti bilbile warrumti afaan sagal haasoftana daraayaan abbaa keessanii nu dhiisa. Guddaadha simmaa waanuma si godhan dhabanii bar rabbumti siifaa dhaabbatu. Yaa sa'ani nam uummatumni miidiyaa kanaaf ammoo isaanii qollofame maal akka ta'e hin beekan. Isin jalaa jedhati. Kaardii isaa gubee dhugaan warra jirru waa'ee faaramaa nuti toleetiin birrii isaa gubeetti kan asirra taa'e aarsaa kaffalaa. Dhugaa rabbii. Rabbiin ilmoo Jedhati warra akkas jedhu hin dhageenye. umurii fi adeeras obboleessa ko. Carraa kennaameen deema kaafadhe Dubbadhu. ayyee ani nama biraa miti hunda keessaniif iyyuu nagaan siniif haa ta'u tuujjoo kana waa gaafatu barbaadeen anan jedhu inni suuraa kana yeroo hundarra godhatee deema jechi fakkeenyaaf suuraa namni duraan dhiisee bira darbee waggaa meeqa namni mana seeraa yoo deeman namni tokko ni keenya too walitti qabaate wannoo niitti samaanaa yoo too taate ji'a ja'a darbe mootummaan hin beeku inni eessaa waggaa 7 fuudhee baatee deema sila. Maal fiilna dhufu? Naa deebismee tuujjoo bira jirtaa miti ati irraa bonadhuuti. Maal jechuudha dhugaa dhoksuudha moo dhugaa baasuudha kunniin naaf hin galle. As keessaa namni ani abbaa manaa ishiiti jedheyyuu ni jira ati lammataa fuudhu akka fuudhu taasisuuf immoo akkamii sila gaaffiin kun naaf hin galle. Banadhu naa deebismee. Dhagaa jirta miti deebisiif biroo. Baay'ee yoo xarraq jedhee mucaa. Aragamee Laa wallaahi iddoo baay'eetti ni argaa garuu hin barreessan seesisan gaaffiirraa qabu.
Amma fakkeenyaaf ani niikaa ni qaba waggaa wannoo samaanaa ni qaba waggaa torba. Erga waggaa torba guute waggaa ja'a dabarraan manni seeraallee nama gaafatu beekte bakka ati jirtu hin beeku bakka tolte hin beeku otoo yoo wajjin haasa'e waggaa ja'an ala isaan ala yoo jiraadhe ni keenya ji'a ja'a akka qaama seeraatti namni tokko gargar bahee ji'a ja'a taa'e taanaan hiikoo otoo hin barbaadin ji'a ja'a gidduutti abbaa manaa fi haadha manummaa isaanii hiikkachuu danda'a. Ji'a ja'a qofa. Okay, waggaa hanga kanaayyuu ni laqqaama fakkeenyaaf yeroo takka na himatee ture naan haadha manaa kiyya naan jennaan akka hangam turtanii naan jedhan. Yeroo sarreefu ji'a ja'a guuta. Erga ji'a ja'a guutte waliin haasaa ni qabna yookaan immoo wal bira hin jirru shin biyya laa jirtanii biyya keessa jiraadhannaan okay jedhanii hanga waggaa ja'aatti haasaa fi wannoo wal keessa jirta waan ta'eef namni fageenyarra jiru addaan hin bahu. Yoo waggaa ja'a guutte sitti hin deebiin haadha manaa kiyya jettee ittiin daawwaliin ishiin abbaa manaa kiyya jettee sittiin daawwattu jedhanii addaan nu baasan. Amma fakkeenyaaf ani bakka barbaade wali bakka barbaade bulee quba san qabu. Inni immoo fakkeenyaaf ji'a ja'a okay. Erga gaaffii yoo ta'u walitti yoo biyya takka keessa jiraatan ji'a ja'atti xumurama. Yoo biyya irraa fagaatte garuu dirqama teessee qabda. Inni immoo fakkeenyaaf nama waggaa torba keessa jiru. Ji'a otoo gaafatanii mucaan kun waan deebisuu hin qabu bar suuraa nama ol fuudhee hidhatee deemu. Tokkoffaa firaa miti tokkoffaa immoo hin beeku nama kana. Maal akka ta'e akkamitti akka oolu akkamitti akka bulu fidi jennaan ani hin beeku guyyaa takka taa'ee naanaasee akkas naan jedhe fidi otoo jedhaniin eessaa fidamu fakkeenyaaf suuraa nama maxxansuun dhorkaadha akkasittiin ol baasanii baatanii deemu. Fama samaanaan irra hiraatee yoo irra deemanii fagaatanii bareeda ijoollee amma mucaa kana baqa gaaffii gaafatte yoo si deebisuu baate irraa kan hubachiisaa ture. Otoo waliin lolini sama odoo wal dhabdeen qabaate nama hin barbaadu yoo jette samaana yoo irra jiraate hin barbaadu waggaa makanaa taa yoo jette si gaafachuu hin danda'u. Hin danda'u waggaa ja'a dabarraa hin danda'u si gaafachuu. Si jammareetti ni gaafachuu danda'a madhaxxanii koo imbaasitti namni yoo tokko barbaade ani hin barbaadu guyyaa kanaa qabee jedhee itinitti imbaasitti beeksisa isaa booda namtichi mana murtiitti waamamee akka xalayaan isa bira ga'uun godhama. Ati maal deebii qabda dhaniin gaafatu sin barbaadu jette atoo maal jette dhuun yeroo sinii kennu isaa booda murtiitti kennu. Nami ani wallahi yeroo hunda jala seenee ni argaa na seessisanii bakka inni jiru. Bakka hundatti profaayilii kana fayyadamee maxxansee kan dura hin maxxansin. Samaanaan waggaa meeqa yoo ta'e yoo ofirraa tarsaasan malee si gaafachiisaa jedhanii bara. An fakkeenyaaf ji'a waggaa ja'a amma fakkeenyaaf biyya keessa jiraadhu yoo biyya keessa jiraatte dirqama deemee si barbaadudha namni si fuudhee sun. Ani ofii kiyyaaf ofirratti waan argee sinii deebisuu jira bar. Na himatee ture haadha manaa kiyya jedhe. Na himatee jennaan hangam turtanii waliin jennaan dura waggaa 4 waliin turree jedhe. Erga si biraa deemte hangami jennaan amma waggaa 4 jedhe. Erga waggaa 4 akkatti ishiin ooltu akkatti ishiin bultu ni beektaa jennaan laa hin beeku. Ishiin biyya laa jiraattani biyya keessa jiraadha jedhe. Hanga waggaa 7tti ofitti hanga waggaa 6tti yoo si danda'ame ofitti deebisi. Yoo sittin deebine immoo isaa walitti ni keenya wal biraa hin qabdani ajaja keetti hin bultu haadha manummaa abbaa manaa wal biraa hin qabdani. Ishiitti daawwaliiti si jaaladha moo sin jaaladhu sin jette naan sin jaaladhu naan jette jedhe. Kana achitti hin jiru gaafa yoo si danda'ame jaarsa biyyaa bira deemi ni keenya ishee ofirraa buusi yoo si hin danda'amne gaafa ishiin biyya keessatti deebite wal biraa galtanii ni keenya garuu waan ishii gaafattu hin qabdu waraqaa addaan diggatu malee jedhe. Kanaaf inni immoo akkamitti nama waggaa 7 duraa suuraa maxxansee baatee deema hin beeku nama kana suuraa ishii malee eessa akka jirtu akkatti ishiin ooltu akkatti ishiin bultu hin beeku naa amma fakkeenyaaf suuraa nama lafaa kaanii maxxansuun dhorkaadhaa bara. Bani ani maalan beeka samaanaan waggaa meeqa 20 yaa ta'u nama gaafachiisaan dhaga'anii maaloodhaan nama mucaan nama hawwachiifneerra intala kana yaadaniini suuraan ishiin as baaftee fi akka inni hubatuuf jarri kuni gargar baaneerraa
jarri immoo samaanaa iyyuu hin qabani beektu samaanaa iyyuu hin qabani gargar ba'an irraa yoo namni akkasumatti wajjin hin fuudhu dirqama samaanaa qabaachuu qabdu abbaa manaa fi haadha manaa ta'uudhaaf inillee namni aadaadhaan walitti heerumaa amantaadhaan walitti heerumaa akka samaanaa mana murtiitti mazagaa jedhaniin ishiin waan irraa qabu motora bittee hojii uumtee fi kanaa booda waliin barbaadnu atis deemsa mataa kee deemee waliin jedhanii waggaa torban kana darbee salphumattuu waggaa afuriin footoo waggaa afuriiti inni kun amantallee nu agarsiisaa waggaa afurii moo sadii innaa yeroo kana inni namicha malaxafatee deemu kana hin beeku inni handurii beeka malee an waggaa sadan kana ture hiriyaashii kanatu beeka hiriyaashii gaafannaan motora bittee fi waan isaa qabu gootee bakka gargar baane irraa eegattee wajjin hin jiraattu jedhanii nuti maaltu nu dhibee amma eegashiin duute kana bukeessu. Okay. Ani been dhageenye amman dhufee been dhageenye been. Kanadha kanaaf ikkoo uummata qulfii kan jennu kanaaf uummata qulfii sim jettanii kanaaf ikkoo uummata sim jettee dhaggeeffattee dhaatte waan baay'ee dhageessan intalli kun silaa waa baay'ee sitti himti. Amma intalli buute kun maa buute nama buuse moo fa'aa buute? Akkam buutan nagaa keessanii? Ani dhageenye amma dhugaa waaqaa amman dhufee siyan amma uggaan irra galuu reertaan achumaa seenee isa ka'umsa dhageenye isa dhumaa kana malee. Muftiidha akka buutan jedhu. Samaaniyaan isin jettan amma akka amantii keessanitti miti. Kan ni kaa jedhasanii na fakkaate. Yaa amma laal amantiitti illee haa ta'uuti maybe akka amantiitti ilaalcha garaagaraa qabaachuu danda'a. Akka seeraatti immoo namni tokko gaafa seeraan wal fuudhu mana jechuun mana murtii dhaqee keezii irratti hundaa'ama depend on the keezii irratti isheen amantiidhaan gara amantiitiin nikaa kana hidhatte moo gara mana murtiitiin ka jedhu isa beekamuu qaba. Gitee samaaniyaallee haa ta'u kaanillee haa ta'u keezii isii irra dhaabatanii dubbii isii haasan yooma fakkeenyaaf isin warra as keessa jirtan dubbii isii hafuuruu furmaata kennuu fi ka barbaadanii keezii isii irra dhaabatamee haasa'ama. Galee keeziin isii ka mana murtiiti moo ka shari'aati jechuun amantii fakkeenyaaf yoo amma akka argaru ishiin nama amantii musliimaa qabdu na fakkatte. So keeziin isii maal akka ta'e beekamuu qabaata. Furmaata kennuu duratti jechuudha. Yaa isheen fakkeenya haasoftee simbooneen abbaa manaa qabdi turte kana dura. Nuyi waan haasaa turre waan biraatirraa ture garuu ishiin fakkeenya fudhattee haasoftee mucattii asirratti suuraa ishee agartu kana waa'ee hin duutennee kana dura haasaa jiru kana quba qabdu jedhee yaada. Nama tokkotu piroofaayilii godhatee jiru abbaa manaa ishii jedheetiin piroofaayilii jara lamaanii fidee dhufee godhatee deemaa jira. Abbaa manaa intala ishii duute jennu kana laa kun ishii gara uffata gurraacha uffattu kana jara lamaan kana keessa wayii piroofaayilii korra jirtu kana isin hin jedha. Amma intalli kun biyyaan baatti duute dhageessanii too ta'e waa'ee ishii irraa haasaa turreetidha. Tokko piroofaayilii godhatee dhufe abbaa manaa ishii fi kan ishiiti jedheetu kan kana durii jechuudha suuraa nama wajjin kaate jira. Innaa egaa intalli kunoo egaa manaa baate waggaa torba hariiroo isaan gidduu jiran maal beektaa namni waggaa torba immoo mana qabu tidaarii qabu wayii gaa'ela qabu kuni namni abbaa manaa qabu abbaa manaa isaa dhiisee akkamitti waggaa torba taa'a akkamitti kana kaawwattee deemtaa abbaa manummaa fi haadha manummaa isaa maal beektaa jennee gaafanneetu hayi ani nan beekaa akka isaan hariiroo qabanii jedhee inni haasofnaani ijoolleen kun suura kana baasan intalli ishiin kun wajjin hojjechaa ture waggaa egaa natti iyyuu himte waggaa afur ta'eera adda ba'eera naan jette amma motora bitee fi hojii uumeeraaf kanaa booda gargar baaneera naan jette waan ittiin adda ba'an garuu hin beeku hariiroo hin qabanii jettee deebii gaafa deebistuu fi simbooneen immoo seenaa mataa ishee haasofte mee simboonee gaafadha. Taarikiin dura haasartan taarikii nama biraati adda. Taarikiin nama biraa dammootu namni biraa taarikii ofii akka haasa'u taasise. Akkasimi? Akkas obboleessa. Akkasidha. Naa simboonee. Wayyee. Akka ati amma kaastetti taarikiin seenaan kan keetii fi seenaan mucayyoo dura kaasanii xiqqoo walitti dhufee jennaan atillee seenaa kan kee jidduun kaaftee akka irratti mee manaan geessee manni furmaata irratti yaa kennuu mari'achiisaa turte akkasimi. Ayiwa. Naa amma duratti waa dubbanneerra wanti dubbanne keejiin kan kee eega kanaan ka'uun fakkaate amata baay'ee eega gargar turtanii otoo waliin argin
eessa bultee eessaa dhufaartaa kan kee yoo abbaa warraa kan kee si gaafanne normaalee akka Adama keenyattuu Adama Oromootitti kun abbaa warraati miti eessa turtee eessaa galaattaa yoo siin hin jenne